walitti dhufeenya jaalala fageenyaa keessa jiraannan jaalalleen kee bakka biraa jiraatee atamoo biyya biraa ka jiraatu taanaan gorsi kun sadeen baay'ee isin fayyada. Gorsa gabaabaa kana fudhadhaa isiniin jedha. Ammoo dhumarratti waan isin walii erguu dandeettan kennaa jaalala fageenyatiif walii kennuu dandeettan nis wajjin laallaa hanga dhumaatti akkana wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. Akkam jirtu nagaan daganne kennaa jaalalaatti osoo hin darbiin dura gorsa baay'ee gabaabaa jaalala fageenyatiin nu midhaasan keessaa sadeen tokkoffaan jaalalli jiraannan fageenyi hin daangessu jaalalli fageenya hin daanga'u. Ammoo akkasumas fageenya jaalalaa kan keessatti wal amantii fi wal shakkii akka hin uumamne gochuu qabdanii. Yeroo hundaa wal amanuu waan gootan irratti qalbii guutuudhaan walii galuun baay'ee barbaachisaa. Yeroo rakkinaa, yeroo dubbachuu hin barbaanne, yeroo wanti agartee miirri kan kee miidhamee kan jiraatu ta'e waliin dubbadhaa. Karaa akkaataa itti waliin dubbattan dandeettii karaa itti waliin haasoftan haasuu qabdanii. Karaan itti wal quunnaman addunyaa ammaa kanarratti baay'ee jira. Addaan kutuun qabdanii osoo haga feetan rakkattanii walitti dhufeenya keessan karaa bilbilaanis ta'ee karaa garaagaraatiin rakkina keessas osoo jiraattanii jaalala keessaniif jettanii wal arguu qabdanii jechuudha. Lammaffaa ammoo wantoota jiruu keessan keessatti ta'u xixiqqaallee osoo ka ta'u taate fageenya irraa jiraattan wajjin qoodadhaa, wajjin mari'adhaa. Waan sitti dhagahame waan jiruu kee keessatti si mudatee gorsa taanan waan garaagaraa walirraa fudhachuu gaariidha. Ammoo yeroo waliif qabaachuun, yeroo waliin haasa'anii fi yeroo itti waliin dubbatanii, yeroo itti wal arganii qabaachuun baay'ee barbaachisaa. Sadaffaa jiruu keessan waan wajjin ijaarrattan akkamitti akka gara fuulduraatti wajjin deemtan mala walii dhahuun yeroo hundaa eeguun ammoo obsa qabaachuun barbaachisaa akka ta'e jaalala fageenya keessatti baay'ee murteessaadha. Kanaafuu obsa walii qabaatanii wal eegdanii abdiidhaan guutamtanii gara fuulduraa keessan ilaalu jaalala fageenyatiif gaariidha. Akka jaalalli sun dhumarratti bu'aa argatuu fi bu'a qabeessa ta'uu gargaara. Kanaafuu obsa walii qabaachuun barbaachisaa. Arfaffaa jaalala fageenyaa keessatti yaada wal jijjiirrachuu, walii kennuun, kennaa walii kennuu dandeettan keessaa wantoota armaan gadii kanaa yoo dandeettan karaa garaagaraatiin walii erguu ni dandeettu. Fakkeenyaaf kitaaba walii erguu dandeettanii, abaaboo walii erguu dandeettanii, siinii walitti dhugan garaagaraa walii erguu dandeettanii, tiraasii walii erguu dandeettanii, yaadannoodhaaf uffata walii erguu dandeettanii. Kun hunduu jaalalli keessan akka cimuu fi akka gaarii ta'uu gara fuulduraatiif akka abdiin jiru akka rakkina keessattis waan sunitti irratti obsan godha. Kanaafuu kennaa walii kennuunis walii erguunis akka hin dagatamne marree hordoftoota koo jaalala dhugaa. Ammoo viidiyoon kun akkasinitti tolee otoo gabaabbatillee yaada gaarii akkasini dabarse abdii guutuun qaba. Marree namoota chaanalii kana faana taatan subscribe gochuun dagatina. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee laayikii godha. Ammoo ispoonsara keenya aadaa jaa'oo baay'ee galateeffannaa. Gorsoota biraatii fi wantoota biraa viidiyoo itti aanu irratti qabadhee isiniif dhiyaadha. Ammoo namoota viidiyoo kan lamaan hin argine viidiyoo sun laalaa hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaa.